dhugaarraa akkasitti koomenti jajjarumaadhaaf ta'e malee. Even amma sabani wanta biraa yaadanii waan Nan kurreessa Royal Nabira ati nagera turte yaa ana wala sibira tureen deeme garuu ani wala sibira tureen deeme garuu deemtesa barbare wallahi summa wallahi barbare man kashan dhuge kun wala lappe wallahi na kana gubee nan gubne na balbalu jira jechuudha asi onna ho asitti jechuudha sigale mudidara keessirraa qabadhee akkan kakanne an abdi mudidara keessirraa qabadhee akkan kakanne as wallahi asi honna ho jira qaamni kiyya hundi jechuudha sigale barbare man kashan dhuge ati mee qixaati akkasii san qaxxaamte yoo ammoo deebanii faallaa kan kee dhaqanii mataan hin dhaabatin no did yes jedhan hiriyyammaan kan kee kan maan ati waasila nama kooti garaa kooti jettu jedhan maal sitti fakkaata sitti na hime bar anaafis illee qixa uummanni kun jechuudha an akkasitti ilaala bar an akkasitti ilaala anaafis illee qixatti ilaala argite anaafis illee qixatti ilaala lakka osoo fira fakkaatee dhadhaan uffata wayaa balleessa jedhan san fira koo fakkaatanii waa hedduu natti yaadan bagaa rabbiin na agarsiisee narraa gabaabse bagaan rabbiin narraa isin gabaabse ani akka kiyyetti amma garuu maal yaada si fakkaate amma darri waan badaa yaadanii osoo hin taane namni dakana taa'u kun akkuma arge si galee qoosaa kuma arge barreessa. Hin jettu bar rooyaan fakkeenyaaf hin jettu bar. Qixaatii san si jaalatanii. No si jaalatanii jaalatanii no royal ke lal jaalatanii wallahi dasitti jedheeti itti toleeti. Gizee ispi challenge yaba atin naaguuta sanuu isaan argine si galee isaa yeroo sanuu isaan argine achi dhaqanii jala sanii kolfutti jiranii jechuudha itti tolee jira si galee kanaafu jaalataniiti jechuudha an kana boodallee alhamdulillah rabbi karaa bahee karaa galee na eega hammeenya takkanarraan argani warroonni hammeenya akkasii sannaan eegan jechuudha warroonni hamtuu akkasii sannaan eeddan hammeenya narraan argitanan inshallah rabbitu na eegaan dandeettii kiyyan osoo hin taane quwwaa rabbii kootiitiin jiraadha karaa baheetti kana waan ofii kun tiktaakiidha kana eenyummaan dhufee sappoortii godhuu danda'a laalate yeroo takka na dhagahame atillee na dhagahe waan ofii maali sanii godha ani na dhageeffadhu ayyee mi'aan dubbate an dalagaarra jira ta'ee dubbata aboo geemiidha katabataatu geemiin dammoo yookaan abbaan barbaade push godhu abbaan barbaade gargaaru sun mirga isaati. Minnesota's a hands-free state, right? Yep. It's illegal to use your phone while you drive. Okay, no problem. Did you know that? Yeah, so Okay. with that. Okay. annaa waan ofii an biraati fi miti biyya kun amma geemii masii galaami geemii kan akkaataa kun lola Harsaalin jennee si dhufee jira. Wallahi jechuun amma abbaa Abdallaallee taatee siillee taatee jechuun darri yaa hojii takkaan laalan jedhee yaada si galee. No, ija takka wayitu nu laalanii wallahi ija takkaan nu laalan. Ija takka wayitu nu laalan. Wanti si akkasitti wanni si hin jiraniif hin jiranatti hin fakkaatu. Garuu mi'aati. Gizee inni abbaan Abdallaa barbaree dhugi jedhu san as dhufanii no hin dhugin maanaan hin jenne. Gizee an barbaree baxaabbatee dhugu san no hin dhuginii maanaan hin jenne. Hin dhuginii laa sirrii miti hin dhugin maanaan hin jenne. Akkasitti eeqixa nu laalanitti beeka. Isaanis maa dhiisi maaf hin jenne si galee gizee an barbaree dhugu san jechuudha. Anamma osoo du'e abbaa Abdallaa barbareen ajaa'iba qata qixaati badduu takkaayyuu qaxxa'een hin beeku takkuma ni qaxxaayyuu jedhe keessi koon hin danda'u si galee na qaxxa'ee miti eega na qaxxa'eenis qaxxa'aa jira maal godhuu haasayan wannummaan isaan isinumatu warra qixaatii jajjabaa wal jalqabee eessatu na jalqabee bar naa kennitee deemtee mi giiftii lamoo achiiftee deemte garuu jechuun wallaahi iskoorii kan keessanii waa takkan qaxxaaneeni dhiisee tumaanii gizee isaa namni dhufee gizee isaa namni dhufee achi push godhanitti qixaatiin gube malee wallaahi waa takkan qaxxaaneen waa takkan qaxxaaneen qixaatii giifteetiin akkamitti deemte san wallaahi waa takkan qaxxaaneen
adabbii fi adabbii dhabuu osoo hin ta'in ati amma naariin ijoollee karaa waliin jirtullee akkanatti wanni hin jedhin. Ara rabbuu isaanii waliin nan Maa deebisanii. isaa waliin keessan hagam taate Maal silaa. itti godhaani? Maal godhaani? Wallahi maal godhaan? Royal kiyya wanni isaanii godhu tokko hin jiru. Wallahi ana akkuma ati argitan. Diinuu bar nama ilala sitti haayimu namnummaan asii Ani sappoortii miskiintitti kiyyeetti yeroo hunda ija isaanii soteettu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gaafa asii isaan keessa amma takkaayyuu isaan keessa. Waa wayitu jira. Namnummaan asii sappoortii si godhu kunniin jecha giftara qaba jettee kaatitti amantuyyuu jecha inni iyyuu deemu bar jireenyi keechitti hin dhaabatu wayii ati isaaf rakkattu si galee. Rabbi riskii garama biraatiin si baasa si galee. Riskiin kee lafuma jira. Riskii kee nyaataa harta malee namni sun bara amma wanni si kenneef yookiin namni sun biraa deemeef miti. Kanaafuu warri ammaati amma sabriyyee fa'aa maaliin dammootu wayii akkasitti nama sappoortii illee si godhaatiin deeman sun ta'e garuu nama keerii si qaban jedhee yaadaan. Homaa badooma si yaadan jedhee yaadu walla. Sabriyyee loon qaalii ilaal maaltu jira beektaa? Na ilma namaa kana bishaan ittiin dhudduu beeki burcuqqoo ta'ee tirii ta'ee buddeen irraa nyaattu ilma namaa kana jechuudha. Guyyama wayii waa wayii irratti addaan baafatta nama akkam akka inni ta'e waa wayii irratti guyyama wayii ani ijoollee kana onnee koorraa hin jaalladha sii gadee ani itti haasa'ullee waliin qaaqullee adabu onnee konkoorraa hin jaalladha warraa hirabbi kakadhe onnee kan koorraa namni tokko odoo isaanitti boyaasii irratti katakkaa ofii kiyyaafuu mana banadhee namaan arrabsine isaaniif haga usu rabbii kiyya beeka sii galee onnee kan koorraa hin jaalladha jechuudha. Namni ati onnee kan kee irraa jaalattu kabajitu. Gaafa onnee kan kee keessaa bahu ammoo an akkasuma akkuma onneen isaan jaalladhu san onnee kan kootiin isaan jibbe amma bas onnee kan kootiin isaan jaalladha onnee kootiin isaan jibbe. nullee isinumarraa baranne jedhama meebi anamma sabriyyee faallee isinuma jala argee baradhee jechuun haga kabaja walii qabdan hagaati illee jara kabajuun hin beekaa. Kanuma kanarra barannee nullee galee garuu aga danda'ame mee garuu miira keessaa bayyate illee naariin hin jedhi. Uummanni kun nama si miidhuufadhaaf yookiin neegatiivii achi barreessuu miti si galee koomentii neegatiivii achi godhanii miti. Even bakka akkanumaan si galaami namni yookaan abbaa dallaa sitti akkanumaan jechaan qoosaaf isarti barreessuu danda'anii siif osoo hin taane si galee akkasitti akka ati ilaalchate yaaddisanii yaaduu dhabuu danda'an. Garuu manni akka beektutti ijoolleen tun inni hiriyyaatatti hidhuun gataa immoo tara mana keetiiti nama neegatiivii asirratti. Bar nama hedduu barreessaa ture gitaatii qaalii fi ilaal nama hedduutu achi koomentii barreessaa ture. Anamma beeku nama biraallee beeku. Jala ture bara abbaa Abdallaa nama 400 jala ture nama hedduutu koomentii barreessaa ture sii galee nama 400 san keessa ani maaliif isaan ijji tiyya isaan na laaltu. Mee waati yaaddu. Wallah I don't know waan nama biraan beeku even gin waa'ee sabriyyee irraa dubbadhu an jechuun I don't isiillee waan na biraat asuma beekaan sima jala beekaanii garuu aga beekuuni wanta akkasii siif yaaddeedheeti waan hin yaadneef bicha tanuma siin jettu ga'a. Haara osoo qabaatanii jedhanii giiftii kennanii ganama galgala mataa keessan atumuu fedhanii osoo qabaatanii. Wallaahi. No ati akkas jettee yaadini. Abbaa Abdallaa gastii kiyya hin seentu gastii koo anaa miti ka mataa koo iftu hin barbaadu hin seentu gastii kiyya. Mana kan kee banadhu deemu waan barbaadde haasa'u. Asitti ol baatee sa'aatii ammaa kana mataan hoo ifta hin barbaadu. Waan ofii. Waan ofii. Isuma natti hinaafanii bar waan biraati miti bar abbaa Abdallaatiin natti hinaafan. Ka dhiiraallee gabareetti gala. Ilaala. Ka dhiiraallee gabareetti gala. Ka dhaltuullee yoo dandeettan itti heeruma. Isinii dhiise ta'ee amma isinii. Kadiralle gabareetti gal kadhaltuullee yoo dandeette 5 fi 6 ta'itteerum. Waa filannoon isinirratti hundaa'a sila abbaan uf beekaa misan maal haa jedhu deeshii maal haa jedhu waan jedhu dhabee gaara. An muraati dhiifama wallaahi ababaa takka illee onnatti hin darbina dhiifama naa godhaa. Waa'ee jara kanaa yoo kana dubbattan taate osoo dhiifama jedhee iyyuu keessi kiyya dhiifama hin jedhan quraana isaan ol baatee kiyya qaqqaran illee hin barbaadan. Waan ofii waa wayiitu jira lafiti jaqasi. Umasii komaandoo wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama ajjeesee guma marraa kafalanii dhiifama godhanii. Waliin raayii kan walii dhiisanii. Abu Murad berkata, Gabur saya Arsi Ibrahim.
Badda murata. Haadha faate Wayyee nagaa. akkam nagaa? Alhamdulillah jala rabbii akkam jirtu. Biyyi nagumaame? Wallahi galata rabbii. Abbaan Abdallah Siramaan jirani? Innana osoo nu hullee mana jiraachuu baanne mana nama nuti warratu jechuudha loleen amma kanaaf jechuudha amma alaa galan manatti galanii ka'een sobdessi seenuu heddi salphatte ati No, dachaa shanii jahanii itti wanna jettu hattaa heerumtuun fedhuun. dhagay mi'ati kanaaf ati amma kenna lolaa waaqa jettee haati seenaa biyyi si cabbaarrasiiseetiin jechuudha haalli cinu harkaa baasoo da soddaa mana nu seene mana nu baasoo da nu wayyuu